Oduu gaddaa. Artiist Haacaaluu Hundeessaa har'a galgala naannoo sa'aatii 3:00 magaalaa Finfinnee bakka kondominiyeemii Galaan jedhamutti ajjeefame jedhame. Tibba kana turtii Haacaaluun miidiyaa OMN waliin taasise nafxanyaa akka malee aarse. Miidiyaa isaanii irratti Haacaaluu Hundeessaa walharkaa fuudhuudhaan akka malee qeequu turan. Osoo guyyaan bubbulee hin turin akka Haacaaluun ajjeefame dhaga'ame. Akka odeeffannoo gahaa arganneen kan isin biraan geenyu ta'a.